ABO balleessuu yaaluun galaana keessaa hin baane daakuudhaam. ABO'n Oromoodhaam. Oromoon ABO jechoonni jedhan jechoota torbee kana keessa Dr. Abiy Ahmed Alitti furguggeeffamaniidhaam. Ajjecha dhalattoota Amaaraa naannoo Beenishaangul Gumuz obsa fixannee karaa barbaachisen tarkaanfii fudhannaa jecha naannoo Amaaraatiin. Naannoo birmadummaa qabdu humna waraanaatiin jedhanii doorsisuun waraana labsuudha naannoo Beenishaangul Gumuztu jedhe. Keeniyaan biyya walabummaa koo sarbitee nageenya kiyya booressaa jirtuudha federaalawa Somaaliyaattu jedhe. Hariiroo dippiloomaasii keenya ni cimsinaan ammootu jecha yookaan ammoo Keeniyaa fi Somaalilaandiitiin. Dhimma keessoo biyya kiyyaa kooti irraa harka kee sassaabadhuun akeekkachiisa Chaayinaatiin. Kun furguggeedhaam. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun furguggee eeggataniidhaam. Furguggeen dhimmoota biyya keenyaa hamma ardii Eeshiyaa fi Awurooppaatti walitti furguggeeffaman deebistee isinitti furguggeessuuf dhuftee jirti. Ani kan furguggeessu Siraay Sabaaf gama ogummaa suur sagaatiin Abdii Jamaal Piroodakshinii bareedaan furguggee isin biraan ga'uuf qophaa'ee jira. Hamma xumura furguggeetti nu faana tura. Dr. Abiy Ahmed Ali biyya ollaa Itoophiyaa Keeniyaa keessatti ABO ni balleessina jechuu isaa hordofuun aggaammii adda bilisummaa Oromootti aggaamameef deebiin qolannaa fi ittisaa uummataa fi dhaabicha irraa hundeessaa paartii badhaadhinnaa fi abbaa falaasama eda'amu Dr. Abiy Ahmeditti furguggeeffamaa ture. Addi bilisummaa Oromoo ni balleessina jechuun muummicha ministeeraa kun akeekaa fi kaayyoo inni qabu maaliin gaafii uummataa yookaan ammoo gaafii keessan yoo ta'u Oromummaa fi hundee sabboonummaa Oromoo dhahuudhaan deebii furguggeeti. ABO'n dhaaba jalqaba qabsoo uummata Oromoo bifa jaarmiyaatii fi gurmuutiin akka qabsaa'amu taasisee fi sabboonummaan Oromoo sulda Oromummaatiin akka dagaagu dhaaba shorri isaa ol aanaatiin. Mootummoonni Itoophiyaa bulchaa turan uummata Oromoo kan akka galaanaa kanaan liqinfamuu jalaa of baraaruuf sabboonummaan Oromoo akka hin dagaagneef adda bilisummaa Oromoo dhaaba eenyummaa Oromoo dagaagsuun qabsoo sabaa finiinsaa jiru dhabamsiisuuf dhagaan hin falaxin bolli awwaalchaa hin qotin summiin ABO ittiin balleessan iddoon hin barbaadin hin jiru. Qabsaa'ota sabboonummaa Oromoo dagaagsuuf dukkana gabrummaatti ija babaasanii dungoo Oromummaa qabsiisanii Oromoo fi Oromiyaaf heegaree gaarii ta'an kanneen akka Laggasaa Wagii, Baarootumsaa, Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaam, Elemoo Qilxuu, Jeneraal Taaddasaa Birruu, Jeneraal Waaqoo Guutuu, Jeneraal Huseen Bulee sirna farra Oromummaatiin du'a yoo dhandhaman Nadhii Gammadaa, Baqqalaa Dawaanoo fi Yoosef Baatii Faatii achi buuteen saree somba fuutee warra ta'aniidha. Biyya keenya jaalannu namoonni qoodan feenummoo akka barbaannetti bulfachuun mirga keenya. Alagaa biyya keenya irratti nu bulchuuf nurratti lafa dhiitu kan hidhatee muratee dhaabbatu nuti immoo mirga keenya kabachiisuudhaaf wanti murachuu nu hanqis hin jiru jechuudha.
kan murteessu ummata Oromooti malee anatu si beekaa karaa kana deemtu malee kan nuun jedhuu fi kan afaan qawweetiin nu doorsoo jiraatu ummanni keenya fudhachuuf qophii miti jechuudha. Biyya keenya Oromiyaa harka Oromootti. Oromiyaa harka ilmaan haqaa kan Oromoo ummata Oromootiif dhaabbataniitti galchuu qofaani jechuudha. Ummanni Oromoo bakka iyyuu harka ol qabannee waliin dhaabbannee waan warri haadholetti wareegamaniif san gatii itti gochuudhaaf fuuldura haa tarkaanfannu. Oromoon tokko. Oromoon tokko. Oromoon amantiin addan bahu. Oromoon gosaan addan bahu. Lagaan addan bahu. Gaaraan addan bahu. Oromoo adda qootuuf gattaafatu haabbatu. Haabbatu. Biyya Oromoo irratti abbaan biyyaa Oromoodha. Oromoodha. Biyya Oromoo irratti dhabbuun namni biraa Oromoo malee murteessuu hin danda'u. Hin danda'u. Warra biraan nurra murteessisuuf adii deddeebi'u haabbatu. Haabbatu. Dhaabni akka kan uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoo haa jiraatu. Oromoon haa ijaaramu. Oromoon adda bilisummaa Oromoo jalatti haa ijaaramu. Qabsoo keenya itti fufna. Injifannu. Kun akeeka sabboonummaa Oromoo quucarsuu fi Oromummaa dhabamsiisanii eenyummaa Oromoo eenyummaa halagaatiin bakka buusanii Oromoo dukkana gabrummaa keessa tursiisuuti. Garuu kan nama ajaa'ibu sabboonummaan Oromoo xaa'oo qabsoo Oromoo ta'uun ummata Oromoo keessa yoo qubattu diinaaf sommii dawaa hin qabne taate. Dawaan diinaaf qabsaa'onni Oromoo qopheessan sabboonummaa Oromoo yommuu ta'u ABO'n abbaa sabboonummaa fi dagaagsaa eenyummaa Oromooti yoo jenne gurra guddisuu hin ta'u. Oromoon garuu abbaa adda bilisummaa Oromooti. Abbaa dhaabota Oromoo hundaati. Kana jechuun dhaabonni Oromoo hunduu Oromoo keessaa bahan jechuudha. Waggoota 27 darbaniif bulchiinsa adda bilisa baasaa uummata Tigraay keessatti miseensaa fi deeggaraa ABO ta'uu miti maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhu dhahuun lubbuu qaalii deebii hin qabne nama kafalchiisaa turuu hundi keenya beekna. Kanaaf waggoota 27 oliif shororkeessaa jedhamuudhaan labsiin shororkeessummaa adda bilisummaa Oromoo irratti labsame. Deeggaraa fi miseensi isaa bakka hundatti adamfamee ajjeefamaa, hidhamaa, gidirfamaa, biyyaa baafamaa, qabeenyas saamamaati ture. Garuu sabboonummaa Oromoo ajjeesuun hin danda'amne. Gara fuulduras waan danda'amu hin fakkaatu. Qabsoo ummata Oromoo fi sabboonummaa Oromootiin geggeeffamaa tureen jijjiirama sirna bulchiinsa biyyattii keessatti bara 2018 dhufe faana bu'uudhaan maqaan shororkeessummaa jedhamu adda bilisummaa Oromoo irraa kaafame gara biyyaatti deebi'uun paartii seera qabeessa ta'uudhaan boordii filannootti galmaa'ee karaa nagaatiin qabsoo geggeessutti seene. Gaafa biyyatti galus simannaan kumootaan osoo hin taane miliyoonotaan godhamee fi ture. Maqaa shororkeessummaa kan adda bilisummaa Oromoo irraa haqee ammoo qabsoo dhaloota qubeetiin. Dhaloonni qubee sabboonummaa abboota adda bilisummaa Oromoo hoogganaa turanii fi ofii dungoo qabsoo ta'anii baqanii dhuman irraa dhaale. Gabroomsaa biyya isaa irraa harka duwwaa geggeesse. Hangamuu gabroomsaan biraa dhufe bakka gabroomsaa duraa dhaabbatus jechuudha.
waraanni bilisummaa Oromoo ammoo bosonatti hafee deebiin ummata Oromoo Itoophiyaa tana keessaan hin deebi'u jechuun qabsoo afaan qawwee filate. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Buddee kudhan bara 2020 ijaarsa daandii Keeniyaa fi Itoophiyaa gidduu eegalchiisuuf pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa waliin wal arganitti addi bilisummaa Oromoo ni balleessina jechuun dubbii summii darbachuu isaa Oromoo mufachiiseetii jira. Dr. Abiy Ahmad Ali misooma waliinii dhugoomsuudhaaf OLF fi Al-Shabaab balleessuu qabna nageenya diinagdee guddaa argamsiisu argachuuf Keeniyaa fi Itoophiyaan wal gargaarree adda bilisummaa Oromoo fi Al-Shabaab balleessuu qabna jechuun adda bilisummaa Oromoo tarree Al-Shabaab kaa'e. My message for him today is, just like the infrastructure, we should work on peace and security of this area. Because peace is a foundation for everything we are aspiring to transform the life of our people. If we could eliminate Al-Shabaab and OLF from this region. Akeekni kun ammoo akkuma Al-Shabaab balleessuuf Amerikaa irraa deeggarsa doolaaraa fudhatan Oromos balleessuuf deeggarsa Amerikaa barbaaduu akka danda'u nama shakkisiisa. Addi bilisummaa Oromoo dhaaba karaa nagayaatiin qabsaa'u balleessuuf akkamitti gargaarsa biyya ollaa gaafatan gaafii ummata Oromooti. Keessaayyuu namoonni marsaa hawaasummaa kana fayyadaman kaayyoo adda bilisummaa Oromoo balleessuu kun kaayyoo Oromummaa balleessuuti jechuun yaada ministeericha mormaati jiru. Dhimma biyya keessaatiif maaliif biyya Oromaatti dubbachuun barbaachiseen gaafii jedhus ummataan ka'us deebiin furguggeen qabdu quubsuma adda bilisummaa Oromoo biyya ollaa keessaa qabdu dhabamsiisuufi. Addi bilisummaa Oromoo biyya keessaa yoo barbadeeffame biyya ollaatti baqatee akka quubsuma hin arganneef biyya ollaatti akeeka abaa'oo dhabamsiisuu fi daboo yaamachuu kana geggeesse. Mootummaan Itoophiyaa erga waraana kaabaa injifadhe jedhee labsee as fuula isaa gara Oromoo cabsootti naanneeffataa jira fakkaata. Tibba waraanni kaabaa ka'e dhumti waraana kanaa Oromiyaa jechuun qophii furguggee tana irratti dubbanneetii jirra. Mallattooleen waraanni sun Oromiyaa irratti xumuramuuf deemu sun ammoo haasaa muummee ministeeraa kana. Garuu hamma humna riphee loltootaa ta'anii Tigraay keessatti lolaa jiran dhabamsiisaniif of duuba jedhaa jiru fakkaata. Akka lolli kaabaa xumurameen garuu Oromiyaan kan ammaa caalaa qormaanni waraanaa akka isii eeggatu dubbii kana irraa hubachuun nama herrakkisu. As irratti osoo waa hin jedhin kan bira darbuu hin barbaanne dhimma tapha siyaasaa Oromooti. Oromoon yeroo taphni siyaasaa gatanii darbu kaaba Itoophiyaatti geggeeffamaa turetti tapha isaa dhaabee dirree bahee daawwataa tapha kaabaa ta'eetii ture. Kana ammoo kan godhe leenjistoota tapha siyaasaa Oromooti. Silaa Oromoon tapha dirree isaa irratti qabu qajeellotti duraa duuba isaa of ijaaruun taphachuu qaba ture. Amma garuu gareen kaabatti mo'ate dhufee taphaan alatti Oromoo harkaa geeba siyaasaa fudhachuuf deema. Kanaaf yeroo taphachuu qabnutti daawwataa tapha biraa taanee maaf kufneen gaafii ta'uu hin danda'u. Mootummaan bilisignaa Itoophiyaa ilaalcha maddamar jedhuun taaligaa jiru geeba siyaasaa lama salphatti nyaachuuf deema. Gama tokkoon qabsoo ummataa dhahee olaantummaa siyaasaa isaa mul'isuun abbaa mirgaa ta'ee geeba lola mo'achuu fudhachuuf deema. Kan biraa qabsoo ummataa ukkaamsitti fayyadamee dorgomtoota isaa hidhaa osoo hin baasin tapha xumuraatiif dhiyaate bakka ittisaa fi jifataan faallaa isaa hin jirretti goolii galchuun abbaa geeba filannoo Itoophiyaa ta'uuf deemaatii jira. Tapha kana ilaalchisuun Koongireesii Federaalistii Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo osoo taphni sun hin gahin haal duree taphichaa barbaachisan akka guutamuu qaban gaafataniitii jiru. Koongireesii Federaalistii Oromoo hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hundi haa hiikaman yoo jedhu Adda Bilisummaa Oromoo ammoo mootummaan filannootti ariifachuun dura mirga heerri paartiilee morkattootaaf kennu kabajuu qaba jedheetii jira.
Akkuma jiraachuun biyya takkaaf nageenyi murteessaa ta'e filannoo dimokiraatawaa nagaa fi tasgabbii qabu geggeessuuf hirmaannaan paartilee siyaasaa murteessaadha. Hirmaannaan paartilee siyaasaa ammoo mirga hirri mootummaa paartilee morkattootaaf kennu irratti hundaa'a. Garuu mootummaan biyya bulchuu mirga hirri mootummaa paartilee morkattootaaf kenne sarbuun caasaa humna tikaatti fayyadamee sochii dhaabota siyaasaa dadhabsiisuu fi hooggantoota isaa hidhuun daandii dimokiraasii cufee daandii diddaa dimokiraasii baneetii jira. Addi bilisummaa Oromoo dubbii ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Keeniyaatti gaafa muddee 10 bara 2020 ABO ni balleessina jechuun dubbatan balaaleffachuun mootummaan Keeniyaa daangaa ce'uun dhimma Oromoo keessa akka hin seenne yaamicha dhiyeesseetii jira. ABO balleessuuf yaaluun galaana keessaa ba'uu hin dandeenye daakuudha. ABO'n Oromoodha, Oromoon ABO'dha. Balleessuun hin danda'amu. Dubbiin ABO ilmoo dhalatee lafa jiru miti kan garaa jirus dhaqqabdee jirti. ABO'n jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo qofaa miti calanqistuu yookaan hafuura sabboonummaa Oromooti. Wiirtuu qabsoo bilisummaa Oromooti. ABO'n hundee yookaan ka'umsa dhaabota siyaasaa Oromootiin akkasumas addi bilisummaa Oromoo balleessuuf carraaquun inuma ABO'ummaa jabeessa malee hin balleessuun abda bilisummaa Oromoo balleessuun dura sabboonummaa balleessutu dursa sabboonummaa Oromoo balleessuuf ammoo Oromoo balleessuu qabuun Oromoo balleessuun ammoo gaara kuffisuu hin dandeenye dhiibuudha. OLF kafaa'oon hin barreen habartuu Oromoodhaa martuu jechuun yaadota miidiyaa hawaasummaa kana irratti Dr. Abiy Ahmed Aliitti furguggeeffaman keessaa isaan muraasa. Akeeroof karre ce'umsa wal garre habbacaatii amma waan jettuuree lamma shanee fi ABO OLF kafaa'o hin barreen habartuu Oromoodhaa martuu teephamaa mollite suphuuf yaaluu cite qeeduudhaa galmaa godhuuf qeeraa qalmaa shaggarii fi dirre dhabuu waan hin jirre ifannee kun furguggeedha. Ammas nu faana bu'aa. Ajjecha dhalattoota Amaaraa naannoo Beenishaangul Gumuz obsa fixannee karaa barbaachiseen tarkaanfii fudhannaa naannoo Amaaraattu furguggeesse. Naannoon birmadummaa qabdu humna waraanaatiin dhaha jedhanii doorsisuun of tuulummaadha naannoo Beenishaangul Gumuz jedhe. Paartiin Biltsiginnaa furmaata dhumaa Itoophiyaa jedhamus eda'amuun daandii biltsiginnaa ta'us galmi isaa badhaadhina jedhamee leellifamus qormaanni hundeeffama isaa irraa mudatu yeroofis haragalfatee hin beeku. Paartiin falaasama eda'amuu leellisu lola Tigraay keessatti geggeessaa tureen boodas naannolee biyyattii garagaraa keessatti duuti ummata nagaa irratti raawwatamu hin dhaabbanne. Jechi ol'aantummaa seeraa kabachiisuu jedhu kan afaan qondaalota biltsiginnaa irraa hin buune jecha afaanii qofaan tooftaa bultii baafachuu ta'ee hafe. Rakkoo nageenyaa irra deddeebiin Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz akkasumas dhiyeenya kana kaaba biyyattii mudataa jiruuf paartichi furmaata barbaaduu caalaa propoogaandaa duula ol'aantummaa seeraa jedhu qofa ummata Itoophiyaa kan nageenya hawwetti afuufuu qofa ta'e. Sanbira darbuunis lammii isaa irratti ibidda hargufaa ofii isaatii ammoo jechaan wal hargufaati jira. Paartiin Biltsiginnaa jechuudha. Rakkoon nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuzitti dhuma bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan mul'atu jalqabe yoo ta'u lammiilee Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman naannicha keessaa buqqaanis tattaaffii Dr. Lammaa Magarsaatiin akka daangaa irra qubsiifaman
ta'uun isaa ni beekama. Torbee kana keessa ammoo mootummaan naannoo Amaaraa humna waraanaa kiyya naannoo Benishangul keessa galchee nageenya kabachiisa ibsa jedhu yoo baasu mootummaan naannoo Benishangul Gumuz ammoo waraanni mootummaa naannoo Amaaraatiin narratti labsamee jira jechuun ibsa biraa yookaan ammoo ibsa qolannaa baase. Garuu isaan lachuu miseensa paartii Biltsiginnaa biyya bulchaa jiruuti. Kan nama ajaa'ibu ibsa gamaa gamanaa doorsisaa fi dhaadannoon guutamee bahu kun yoo daangaa dhaabatanii ilaalan biyya sirna tokkoo fi paartii tokkoon bultu jalatti kan walitti dhaadataa jiran osoo hin taane biyya birmadummaa fi walabummaa qabdu garagaraa irraa waan walitti dhaadataa jiran fakkaatu. Naannoo Benishangul Gumuz godina Mattakkal keessatti ajjechaan irra deddeebiin lammiilee nagaa irratti raawwatamaa ture hariiroo miseensummaa paartii Biltsiginnaa Amaaraa fi Benishangul Gumuz cabsee gara wal qeequu fi wal arrabsuutti ceesise. Hoogganoonni Biltsiginnaa Amaaraa ajjechaa naannoo Benishangulitti qaama hin beekamneen raawwatamu hordofuun mootummaan naannoo Benishangul Gumuz mootummaa olaantummaa seeraa fi nageenya lammiilee mirkaneessuu hin dandeenye jechuun yoo qeequ warri naannoo Benishangul Gumuz bulchan ammoo federaalizimii sabummaa bu'uureffate diiganii bulchiinsa eenyummaa keenya irratti hundaa'e balleessuuf ka'anii jiru jechuun gocha Biltsiginnaa Amaaraa ibsa. Bira darbuunis sabi himaaleen naannoo Amaaraa fi finxaaleeyyiin Amaaraa Biltsiginnaa fi paartileen morkattoota duula eenyummaa keenya xiqqeessoo irratti labsanii jiran jechuun komataa warri asoosaa jechuudha. Jechaan wal fuguggeessuun miseensota paartii Biltsiginnaa naannoo Amaaraa fi Benishangul Gumuz yoo itti fufu lubbuun uummata nagaas hadhaa du'aa dhandhamuu hin dhiifne. Angoonni Biltsiginnaa Bahar Dar lafti naannoo Benishangul Gumuz harka dhibba keessaa dhibbeentaan 45 kenne jechuun isaanii ajjechaan godina Mattakkal keessatti ajjecha jiraatan hidhachiifna manni wabii Oromiyaa nagdeebi'e. Naannoo Benishangul Gumuzitti ajjechaan dararaan hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiru boqonnaa dhumaa baachuu hin dandeenye irra gahee jira. Obsa keenya xiqqeessanii hawaasa qotee nyaachise gabataa irraa uummata dhuma Biltsiginnaan hojjechuun Biltsiginnaa Amaaraatiin warra sirna durii dheebote ittiin jedhe. Kun ammoo Biltsiginnaa naannoo Benishangul Gumuz ta'uu isaati. Irra deddeebiin ibsa dhaadannoo fi doorsaan guutame baasuun kan jedhe Biltsiginnaan asoosaa ummataa fi ummata gidduutti waraana labsuudha jechuun ifaan dubbate. Ummata godina Mattakkal keessa jiraatuun ergaa kan dhaame Biltsiginnaan naannichaa waca miidiyaa fi ibsa akkanaa kana osoo hin dhagayin sabummaa fi gosaan osoo wal hin qoodin humna nageenyaa waliin ta'uun naannoo keessan eegaa jechuun ibsa isaa xumure. Walqoodinsi paartii Biltsiginnaa galmi isaa badhaadhina ta'e kana hamma Walqaayitii fi Raayyaatti diriiree Biltsiginnaa Oromiyaa hirmaachise. Biltsiginnaan Amaaraa Walqaayitii fi Raayyaan lafa abboota keenyaati federaalizimiin ammoo diggamuu qaba yoo jedhan warri Oromiyaa ammoo qomaaxaa yoo hin jenneen ol seenee fataafata jechuun jecha sookoo fi sorgoon haleellaa raawwachuun warra Amaaraa maraachuun Oromiyaan galgala diggamtee ganama Shimallis faa hojii dhabdoota akka ta'an godhamuu qabdi isaan